Nageenyi fi jaalalli araarri Kiristoos isiniif haa baay'atu. Hundumti keessan hordoftoonni chaanaalii Urjii Tawaahidoo marti keessan har'a wanta adda adda ta'een isiniif qabadhee jiru. Kanaaf hundumti keessan iyyuu viidiyoo kana haga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Warroonni mana kanaaf haara taatan immoo mana kana sabiskiraayib godhaa. Warri nu hordofaa turtan hundumti keessan immoo sheer koppii linkii gochuu hin dagatinaa isiniin jenna maatii waan Waaqayyoo. Egaa maalidha jechuus dandeessan wanti haaraan kun maalidha yoo jettanii har'a gaaffii namoota baay'ee kan ta'e yeroo hunda namoonni baay'een gaaffii kanatti uumu dhugaan isiniin jedha shakkii guddaa keessa kan galan waa'ee irreechaati jechuudha kan ilaallu jechuudha. Ragaa abboota keenya akkasumas kitaaba akkasumas immoo hayyoolii keenya bu'uura taasifannee waa'ee irreechi amantaadha moo aadaadha kan jedhu gabaabsinee oolee ni ilaalla jechuudha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessan viidiyoo keenya haga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna jechuudha. Maaliif jennaan egaa namoonni baay'een dhugaan isiniin jedha waa'ee irreecha kanarratti yaada garaagaraa kaasu akkasumas immoo wantoota garaagaraa jedhu. Egaa akka hayyuun yookas immoo hoogganaan sirna gadaa obbo Goobanaa Hoolaa akka jedhanitti irreechi aadaadha malee ilaala hubadhaa irreechi aadaadha malee amantaa miti jedha. Kana jechuun irreechi aadaadha. Aadaan immoo aadaan uummanni tokko kan ittiin buludha eenyummaadha. Kanaaf aadaa kana keessa immoo amantiitu ba'a malee amantiin garaagaraa ba'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf amantaan ortodoksii, amantaan waaqeffannaa akkasuma amantaan musliimaa ba'uu danda'a. Aadaan irreechi aadaa Oromooti jedhame. Eenyutu jedhe kana? Bulchaa sirna gadaa bara kana kan ta'an yookas immoo bara waggoota 8 jijjiiramaa miire Bayyanaa Sanbatu turanii amma immoo Goobanaa Hoolaa kan jedhaman akkasittiin ibsa laatan jechuudha miidiyaa OBN'tiif. Ilaala hubadhaa maatiiwwan Waaqayyoo. Akka isaan jedhanitti maalidha? Aadaadha malee amantaa waaqeffannaatti kan hirkatee miti. Irreechi maalidha? Amantaa garaagaraa namoonni baay'een amantaa garaagaraa ortodoksiis, musliimas, pirootestaantis akkasumas wantoonni amantaa waaqeffataatis ta'e kan tokkummaan ta'anii waaqa isaanii yeroo itti galfatanii galata galchanidha. Galata kan ittiin galchanidha jedhanii sirrittiin ibsanii jiru jechuudha. Hayyuu mana amantaa kan ta'e barsan keenya barsan Haayile Miikaa'elis akka isaan jedhanitti irreechi eenyummaa keenya calaqqee eenyummaa keenyaa kan ittiin ibsinudha. Akkasumas immoo irreechi kitaaba qulqulluun wal simate akka sirni mana kiristaanaa keenyatti yookaas immoo akka kitaabni qulqulluun jedhuttis kan dhorkamuu miti jedhan. Garuu immoo namoonni baay'een yaada dhuunfaa akkasumas yaada xiinxala sammuutiin namoonni baay'een waan baay'ee jedhu irreecha kanarratti. Ani garuu wanta tokkoon isinitti hima maatiiwwan Waaqayyoo. Waa'ee irreecha kana dhugaan isiniin jedha akka hubannettis akka dhageenyettis waan tokkoon isinitti hima. Wanti gochuu qabdan akka isin ilaalchi keessan murteessadha jechuudha. Irreecha yeroo deemtan maaliidhaaf deemtu? Galataaf yookaas immoo amlikoo fi waaqeffannaadhaaf moo daawwannaadhaaf moo achitti aarsa dhiyeessuudhaaf? Egaa kana nutu murteessa jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Amma fakkeenyaaf amantaa keenyatu iyyuu murteessa mire mana kiristaana keenya keessatti amma sirni tokko amantaan yoo qabaanne wanti hunduu raawwatamu. Jedhee amanneetu jechuudha. Kunis egaa wanta sana beeknee akka itti hubannetti yookaan akka itti fudhannetti jechuudha. Namoonni baay'een akka aadaatti fudhatu. Amantaa osoo hin taane irreecha kana jechuudha. Akka maalitti fudhatu? Akka aadaatti fudhatu jechuudha. Akka aadaatti fudhadhee aadaa kootiif maaliif eenyummaa kana filadhee miti yookaas immoo ani asitti aannan dhaladha jenne filannee miti kan dhalan. Kanaaf Waaqayyoo bakka itti nu dhalche eenyummaa dhaloota keenyaa kan ta'e immoo kabajuun dirqama keenya. Maaliif jennaan kitaaba qulqulluu keessatti iyyuu qulqulluun Phaawulos Ibroota aadaa isaanii fakkaachaa akkasumas immoo warra Galaatiyaanii yoo fudhattan ta'e akkasumas immoo warra fardeen sadeenii hoggaa hubatan ta'e. Maalidha wanti hubachuu dandeessanii irreechi maalidha akka nuti ilaalcha fudhanneetti jechuudha. Ilaalcha nuti fudhachuu qabnudha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo amantaadhaan ta'e amantaa waaqeffannaatiin ni amanna akkasitti hin deemna yoo jennes ni dandeenya. Akkasumas immoo nuti amantaan keenya
amantaa biraati. Garuu immoo Oromummaan tokkummaa nu tokkoomsaa eenyummaa keenya kan ittiin ibsinudha. Aadaadha jennee yoo deemnes immoo akka aadaatti gaggeeffachuu dandeenya jechuudha. Akka aadaatti deemuu dandeenya irris. Yoon isin jedhu namni daawwannaadhaaf biyya ormaa hin deemami. Bakka garaagaraa daawwannaadhaaf ilaalaa hubadha. Daawwannumaaf iyyuu bakka garaagaraa namni inni deema. Garuu immoo irreecha yoo ta'e wanti isaa adda taasise maali? Amma Itoophiyaa keessatti wantoota baay'eedha kan kabajaman. Fakkeenyaaf fiichee Cambalaalaa ni jira. Gifaatan ni jira Walaayittaa keessatti. Innaa isa yeroo deemnu amlikoo miti. Garuu immoo irreecha kana yoo deemnu immoo amlikoodha. Kuni maalidha? Kuni maalidha? Dhugaa waaqaan isiniin jedha. Kanaaf wanti beekuu qabnu maalidha? Ilaalcha nuti ittiin fudhannedha. Akki nuti itti fudhannedha. Nuti ilaalchi ittiin fudhanne suni murteessaadha jechuudha. Murteessaadha jechuudha. Kanaafiyyuu aadaadhaan kabajannaa irreechaa akka aadaatti kabajanna jenne akka aadaatti deemuu dandeenya jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf wanta baay'ee namoonni baay'een gira gabbaan yookaas immoo baay'ee wanta wal sinjala makeedha amantaa fi irreechi yookaan aadaan. Amantaa fi aadaa adda baafachuu qabna jechuudha. Maaliif aadaas amantaan hin jibbu. Amantaas aadaan hin jibbu. Kanaafiyyuu kana lamaan iyyuu wal simsiisuu qabna jechuudha obboleewwan keenya. Beekuu qabna yeroo hunda gaaffii nutti ta'uu hin qabu jechuudha. Yeroo hunda gaaffii nutti ta'uu hin qabu. Egaa akka ayyoonni jedhanittis namoonni baay'een akka jedhanitti irreechi eenyummaa keenya tokkummaa keenya kan ittiin ibsinudha jedhama. Akkasumas immoo warroonni amantaa waaqeffannaa hordofan immoo irreechi amantaa waaqeffannaa qofaati jedhama. Na yaada baay'eetu jira. Isin garuu immoo akka isin ilaalchitti fudhattanii qofaadha kan murteessu jechuudha. Ilaalchi isin irreecha san kabajuuf deemtan. Fakkeenyaaf irreecha san aadaa kiyyaan mul'ifadha jennee yoo deemnu hin dandeenya jechuudha. Garuu immoo akkasumas immoo amlikoo garaagaraa nan gaggeessas yoo jenne immoo hin dandeenya jechuudha. Sanaaf akki nuti itti fudhannee murteessaadha jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa odeeffannoon inni biraa immoo maalidha yoo jettanii dhugaan isiniin jedha. Yaada kanarratti namoonni baay'een FB'dhaan waan garaagaraa waan jedhaniifidha jechuudha. Fakkeenyaaf Gammadaa Shoom fudhachuu dandeessu. Gammadaan Shoom maal jedhee obboleettii teenya yeroo har'aadha Miss Oromiyaa Turizim yookaas immoo bareedduu Oromiyaa taatee kan badhaafamte har'a jechuudha. Simboonee kan jedhamtu jira. Simbooneen tuni baran gaddaas yoo yaadattan ta'e waaqa guutuu nama maalii jettee turte? Waaqonni guutuu nama biyya Showaati jettee isa qofaaf kan kufteedha jechuudha. Yookaan immoo sadaffaa kan baatedha obboleettiin teenya tun. Waan isin dhibu garuu barana mo'atte obboleettiin teenya tun Simboonee jedhamti. Amantaan ishee Ortodoksiidha. Ilaa hubadhaa. Amantaa ishee Ortodoksii waan taateef qofa dhugaan isin jedha. Waan amantaa ishee Ortodoksii taate qofa yookaan immoo fannoon ishee waan irra jiruuf qofa obboleewwan keenya kun irratti duulaa jiran jechuudha har'a. Ishiin akkamitti mo'atti? Rabbi isiniin jira. Namoonni baay'een jechuudha amantaa keenya kana jibbanii warroonni sirriitti jechuudha fakkeenyaaf amma obboleessi keenya Gammadaa Shoom kan barreesse FB isaarratti yoo argitan ta'e maal jedhee dogongoraadha kan baranaa Miss Turizimiin jedhe dogongoraadha. Laala hubadhaa. Oduu garuu nama biraa ta'e inni jalqaba jechuudha interview dhiyeessa jechuudha laala. Garuu immoo ijoollee Ortodoksii yoo ta'an hundi isaaniiyyuu gadi qabu jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Ni tuffatu ni jibbu dhugaa waaqa. Maaliidhaaf isin yeroo san ni jibbamtan nuun jedhee jira kitaabni qulqulluun. Dhugaa waaqa. Isin anaaf jettanii ni jibbamtanii. Kanaaf obboleessi teenya kana jajjabeessuu qabna jechuudha. Maaliif namoonni baay'een har'a irratti duula jedhanii balaa amantii ishii kana qofa. Dhugaan isin jedha. Mee ilaala nama amma xiqqishuma yookaas immoo xiqqoo beekamtii argate yookaas nama xiqqishuma feemasii ta'e tokko jalqabama wanti isaan goosisan maalidhaa? Hirii isaa kuchisiisan jechuudha dhugaa waaqa. Yookaas immoo amantaa isaa jijjiirsisan jechuudha. Kanaaf nutis warroonni Ortodoksii naqqa'uu qabna kanarratti sirriitti wal jajjabeessuu qabna. Ijoollee keenya jabeeffachuu qabna. Dhugaa waaqan isiniin jedha. Sirriitti ni jabeeffachuu qabna. Maaliif boru immoo nurras ga'uu danda'a wanti kun. Nurras ga'uu danda'a maalii keenya beekna. Kanaafuu hundumti keenya waan qabnuun sooshaal miidiyaa fayyadamnuun akkasumas immoo sagalee deeggarsaatiin wantoota hundaanuu
obboleewwan keenya kana cinaa dhaabbachuu qabna. Dhugaa isaan kuffisuuf wanta hin goone hin qaban isiniin jedha. Samuuna kana wanta miidiyaa irratti taa'amaa jiru yookaas immoo haasa'amaa jirudha jechuudha obboleewwan keenya. Dhugumatti eebbifama Waaqayyoon isin eebbisu. Akkasumas immoo egaa maatiiwwan Waaqayyoo wanta haaraadhaan dhufuuf jirra. Hundumti keessaniyyuu amma danda'amu viidiyoo keenya akkuma argitanii sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Eebbifama Waaqayyoon isin eebbisu.